Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa sababeeffachuun biiroon dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Finfinnee mana maree waliinii paartilee siyaasaa magaalichaa waliin qindoomuun mata duree kaardii qofaan jedhuun paarkii Addis Ispoort keessatti sagantaa dorgommii feestivaal ispoortii taasisaniiru. Bakka buutonni paartilee siyaasaa adda addaa yaada kennaniinis ispoortiin ibsituu jaalalaa fi obbolummaa ta'uu ibsanii kaayyoon guddaan dorgommii ispoortii qophaa'e kanaas paartileen garaagarummaa ilaalcha siyaasaan wal morkachuun gamatti dhimmoota biyyaalessaa hedduu irratti waliin hojjechuuf miira obbolummaa fi waloomaa akka gabbifatanii fi cimsatan waltajjii isaan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Ispoortiin jaalalaa, ispoortiin tokkummaadha, ispoortiin waliin wal kabajuudha. Ispoortiin haalaan ol beekudha. By the way, ispoortiin meeshaa siyaasa jaalalaati. So kaayyoon kanaatillee akkuma jedhe jaalala ijaaruudha, tokkummaa ijaaruudha, walitti dhufeenya keenya cimsuudha. Paartota jiranillee akka ol barru haala mijeessaa jabina keenyaafillee murteessaadha. So tokkummaa ijaaraa jechuu barbaade. ከዚህ በፊትም ያው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ ማህበራዊ ኃላፊነቶች ላይ በትብብር ይሰራል። Manni maree waloo paartilee siyaasaa kanaan dura dhimmoota hawaasummaa irratti mootummaa waliin ni hojjeta. Keessumaa dhimmoota biyyaalessaa adda addaa irratti ni hirmaata. Waltajjiin wal dorgommii ispoortii har'aa kun dirree siyaasaan alatti paartilee morkattootaa ilaalcha adda addaa qaban miira obbolummaa fi jaalalaatiin walitti fiduudha. Kanaan dura hunduu wal falmiidhaa fi wal arrabsuu wal abaaruu irratti beekamna. Har'a garuu isa keessaa baanee siyaasa ammayyaa geggeessinee as dhufnee har'a waliin tapha geggeessaa jirra. Kun immoo kaayyoonsaa jaalala biyya keenyaatiif qabnu yaada waloo irratti walii galuudhaa fi ispoortiin murteessaadha kan jedhu qabanneeti kan asitti argamne. Aadaa ilaalcha siyaasaa wal harkisuu fi boodatti hafaatee keessaa ba'uuf waltajjiin dorgommii qaamolee siyaasaa walitti fiduu akkanaa kun iddoo murteessaa qabaas jedhaniiru. Kun uummata keenya fakkeenyummaa ta'a. Akkamii fakkeenyummaa ta'a? Kan qabnu uummata kana, kan qabnu biyya kana ijaaruudhaa fi suumin nu barbaachisu. Jaalala labsuudha. Tokkummaa labsuudha. Walitti dhufeenya kan nu cimsu labsuudha. Sagantaan akkasii kuni jaalala biyyaati kan inni cimsu jechuudha. Paartileen siyaasaa immoo adeemsa adda addaa, mufannaa adda addaa keessaa bahanii akkasitti walitti qabamanii wal gahanii waliin taphachuu jechuun kun siyaasa ammayyeessuu jechuudha. Maaliif siyaasni keenya ammayyaa jechuun biyyi keenya tasgabbii argattee nagaa argattee jechuudha. እንደ ኢትዮጵያ ለዋላዊነታችን ላይ እንደራደርም የተለያየ አይዲዮሎጂም የተለያየ ሪዮት ዓለም ብንከተል ከሌስ ሲያሳ አዳዳ ታይ ሆርዶፍኑስ ኢማመተ ገራገራ ቦጅኑስ ኢመተኩማ ፊ ብርመዱማ ብያለሳ ገራገሩማ ዋን እንጅሬ ፓርቲሌን ሲያሳ ሁንዲ ከራነጋ ፊ ቀሮምነ ቀቡን ወልዶርጎሚ ስፖርት ከነረት hirmaachuun isaanii dhalootaaf fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Dura ta'an mana maree waliinii paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee obbo Baahiruu Jaannee dhaadannoon waldorgommii feestivaal ispoortii paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee akkuma filannoon kaardii qofaan jedhu kanatti filannoon dhufu guutummaatti karaa nagaa fi qaroomina qabuun akka gaggeeffamuu qabu ergaa dabarsaniiru. ስፖርት ከጤንነት ባለፈ በማህበራዊ እሴትን ሰላምና ዲሞክራሲን ስፖርቲን fayyaa namaaf faayidaa kennuun gamatti duudhaa hawaasummaa keessatti nageenyaa fi dimookiraasii dagaagsuuf meeshaa nu gargaarudha. Akka waliigalaatti imala keenya damee siyaasaa hawaasummaa fi dinagdeen itti dhufne keessatti ispoortiin gahee olaanaa qaba. Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti qaamni hundi karaa nagaa fi dimookiraatawaa ta'een akka hirmaatu gochuun hundi keenya itti gaafatamummaa keenya baachuu qabna. Hoogganaan biiroo dargaggootaa fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Assagidoo Haile Giyoorgis sagantaa kanarratti haasawa taasisaniin ispoortiin namoota ilaalcha adda addaa qaban walitti fiduu fi tokkummaa cimsuu fi gahee guddaa qaba jedhaniiru. የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ ሊኖር ይችላል፣ የራሱ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል። Falaasama siyaasaa adda addaatti hordofuun paartileen siyaasaa hedduun jiraachuu malu. Garuu immoo hundi isaanii qaama Itoophiyaati. Waan Itoophiyaanota ta'aniif ammoo ijaarsa magaalaa fi biyyaa keessatti faayidaa guddaa qabu. Hundaa ol ammoo duudhaa obbolummaa jaalalaaf tokkummaaf dursa kennuun biyya keenyaaf bu'aa qaba. Filannoon marsaa torbaffaas kan hunda keenya ta'uu hubatanii karaa nagayaan akka adeemsifamuuf hirmaannaa taasisuun barbaachisaadha.